waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya yeroo baay'ee biyya ormaa kan deemaniif akka of jijjiiraniif yookiin immoo akkasuma maatii ofii jijjiiranii fi carraan nama tokko tokko badaadha beektanii akkanatti madaa'an ishee mucayyoo kana dabaddabdee hanga kanarraan geessee gara jabummaa isaanii ilaalame dhugaa dubbachuuf waan hedduu garaa nama nyaatudha. Baay'ee takka na azaazante. Harka fuunee nagaa geessiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTube Askaalit jalatti argamtanii jirtu. Ani jira nagaa kiyya galata waaqayyoo. Egaa akkuma argaa jirtan obboleetti keenya kana biyya Joordaan keessatti madaamee ishee dabaddabdee mucattii addisiidha jechuudha. Reefu kan dhuftu biyyarraa ji'a lamaayyuu hin guunne. Afaan hin beektu maal hin beektu akkanatti akkana gootee jechuudha. Dhugaa dubbachuu waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu biyya waaqan sodaannedha biyyi Joordaan suni. Hedduu nama gaddisiisa. Enggidii akkuma argaa jirtan obboleettiin keenya kuni akkuma nama kamiyyuu dalagadheen of jijjiiree maatii kiyyaas jijjiira jettee kan biyyaa baatetis immoo carraan nama tokko kinoo kanarra abidda kanarra fidee akkanatti dabaddabamtee dhugaa dubbachuuf waan hedduu nama gaddisiisu waan hedduu namatti dhaga'amudha. Maaliif jennaan yeroo hunda jechuudha biyya san keessatti yeroo hundumaa ijoolleedhaaf hin toltu. Baqa dhugaa dubbachuuf hedduu takka na gaddisiise. Kan amma nan jedhamne gaddisiise. Maaliif ijoollee keenya fooqirraa gada'uu yookiin immoo baqa biyya sanitti baay'ee inuma cimee biyya sanitti jechuudha dhugaa dubbachuuf. Ndawum Saawudiitti illeedha kan jedhamaa ture. Gina achumarree wayya Saawuduma sanirree wayya. Maaliif kinoo biyya kanatti ijoollee omaan beekne ijoollee afaan hin beekne itti taphachaa jiru. Biyya Joordaan suni biyyaa miti dhugaa dubbachuuf namoonnis ijoolleenis dallaalanis yaa'u qarshii malee namaaf biyya sanitti hin erginaa. Biyya san sirumaayyuu baqa ijoollee keenya hin erginaa. Biyyi sun waan taatu miti biyya waaqan sodaannedha yoo jedhanii hin dhaga'an. Yaa'u birrumaa achitti qarshii isaanii hin nyaatu isaan booda baqa isaan dirqaman qabanii dhimma ittiin qabanii hin beekan jechuudha. Rakkina ijoollee asitti erganii ijoolleen asitti rakkataa jiru isaan achi taa'anii qarshii isaanii fudhatanii ziim. Ijoolleen garuu hojiidhaaf ergamanii asitti ulee asitti makaraa asitti siqaayi waan hedduu nama gaddisiisu waan garaa nama nyaatudha. Dhugaa dubbachuuf mucayyoo kana arge baay'ee tokko na gaddisiise. Enggidii waaqayyoon hunduma keenya eegu bakka jirrutti hedduu takka nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Mucayyoon kun addisiidha afaan hin beektu maal bakka jirtu hin beektu maal akka jedhamu iddoon isaa hin beektu. Akka carraa obboleettiin keenya tokko fudhatanii mana isaanii dhaqaniitu yoo dhaqanu mucayyoon akkasitti jirti. Maal taate jedhee gaafadhu lafa dhoofte naan jedhanii jettee mucayyoon immoo xiqqoo ishii dhukkubsattes natti fakkaata. Baqa mucayyoon garmalee miidhamtee jirti. Akkuma argaa jirtanii dabaddabamtee. Mucayyoon sun waraabdee TikTok irratti gallakkistee jechuudha. Enggidii dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaatadha. Yeroon ammaa kun baay'ee ulfaatadha. Namni baqa yaa'u qarshuma kaffalassanii dhoowwachuudhaaf ta'e ani ajjeesuma isheetiif baqa nama dhiiguma namaa dhuguudhaaf biyyi sun biyya seexanaati. Ijoolleen keenyas achi hin deeminaa achi filatinaa biyya san hin deeminaa gaafa jedhanii waliif labsan. Inna gaan didaniituma deemu. Didanii deemanii rakkina irratti kufu. Kinoo dhugaa dubbachuuf amma mucayyoo wayii biyya sanitti waggaa lama xumuree waggaa lamaan kontiraatti kiyya xumuree nagalchaa gaafan jedhuun tikkeettii muranii fi iqaamaan hojjisiisnee fi gaafa galchuudhaaf jedhan hin qabaman achitti. Ishii hin dabarsinee jechuudha mucayyoo san. Amma waggaa lamaayyuu fixattee seeraan galchuu dhiisanii achitti gatanii biraa deemanii. Mucayyoon sun as saqaayamtee hin dabarsanii qaamaan hojjetameef malee hin dabarsanii.
achitti asaqayyamte torbee tokko achi teessisanii namichi dhufuu didee bilbila jalaa kaasuu didee namicha yaamanii amma mucayyoon achisa mana deebi'uu hin beektu. Namicha bilbila irratti bilbilanii kaasuu didee. Biyyi sun dhugaa dubbachuuf odoo biyya garagaraa ta'e amma fakkeenya paaspoortii qabaattee maal jettee achi keessan tursiisanii hin teechisan waanuma feeyyuu ta'e. Achi keessa teessisanii torbee tokko saqayyamte ganaa biyyarraa birrii qarshii biyyarraa fidi jedhaniini biyyarraa qarshii qaban hojjatte dura erganii fi ganaa akkasitti qarshii kaffalte waggaa lamas fixxe ani biyyatti hojjani waggaa lamaan hojjatte san ganaa akkana deebiste ofii ishiitii galte. Biyyi suni biyya miti dhugaa dubbachuuf obbolaa keessanis ta'e hiriyoota keessanis ta'e warra biyya san deemu kana dhaama fi biyyi Joordaa sun hin xaqamtu hin taatu biyya badduu wayiiti. Biyya Arabaa numa argina biyya Arabaa hinuma jiraan akkasii sunuma hin jiru dhugaa dubbachuuf hedduu waan baay'ee nama ajaa'ibudha biyyi sun jechuudha. Ijoollee keenya achitti bakka waa baay'ee gochaa turanii ijoollee meeqa achitti dhuman. Kanaafiyyuu biyya san yoo dhiistanoo yoo deemu nafeewu biyyi guute biyya Arabaa guute biyya barbaadan deemuu dandeessu karaa seeraan qabeessanii jechuudha. Akkasuma dallaalli bakka hin taanetti isin erga amma fakkeenyaaf biyya Joordaan biyya Dubaay dhufuudhaaf ka jettu biyya ishiin hin beektu ka biyya birrii aan Dubaay ittiin erguu fudhatee beeru sitterke ilaala dallaala hojii dallaala jechuudha. Nama hin beekne akkas goomsanii biyya ati filatte dhiisanii biyya biraatti si ergu. Sinii galee waan akkasii kanan rakkina ijoollee irraan gahaa jiru dhugaa dubbachuuf dallaala irraan osoo hin taane gara seera qabeessan obbolaa keessanis ta'e ijoollee beektan irree ta'e dhugaa dubbachuuf gara seera qabeessan gaafa dhufan rakkoon tokko irraan gahu. Gin seeraan ala gaafa dhufan ijoolleen rakkatu hojii dhabuu maal dhabuu. Warri gara seeraa qabeessan dhufame amma fakkeenyaaf hojii hin dhaban jechumattu jechuudha. Garuu kan dallaala irraan dhufan hojiin yoo isaayyuu keessaa filatamte akka horiititti keessaas filatanii ganaa seenyu jedhu. Waan baay'ee nama ajaa'ibu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaafiyyuu warroota ijoollee akkasitti dhufan dhaamsa gorsa dabarsaa fi jechuudhaan ijoollee addisiin amma biyyi kun biyyi Joordaan sun sirma hin taatu biyya Joordaa sana akka hin deemne kun dhaamsa kiyyaa. Ani ijoollee tokko qofa ani amma namni tokko hin balleessi jenna. Ishumatu eenyuun taane bakka ashubata mala hin qabne jenna. Garuu kun hin baay'ate beektanii hin baay'ate dhugaa dubbachuuf ijoollee hunda ta'e. Kanaafiyyuu biyya akkanaa kana guutumaan guututti dhiisuu deemuu dhiisudha. Baareen hin jirti, Kaatar hin jirti, Beeruut hin jirti, bakka biyya garagaraa biyya bareedni hin jira. Kun immoo carraadhaasi. Gini biyyi Joordaan sun sirma dhugaa dubbachuuf hin bazzaate hin baay'ate. Ijoollee baddaluun itti hin baay'ate sirma keessa darban. Qarshumallee dhugaa dubbachuuf sina siraatan kan hin kennineef hin jira. Ijoolleen amma fakkeenyaaf dhukkubsanne gaafa jedhan biyya hin galchineedha ishiin. Fuutee alatti gatti. Waan baay'ee nama azaansiisudha dhugaa dubbachuuf hedduu tokko jechuudha. Mucayyoo kana amma homaan beektu afaan hin beektu reefuudha kan dhufte dabaddabamtee akkanatti bubburuquun soorii baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Na dhaamsi kiyya immoo inni dhumaa jechuudha. Ani ijoolleen akkanaa kuni lakkoofsa biiroo fudhattanii lakkoofsa biiroo sana osoo hin gatiin gadi baatanii illee isaanitti bilbilachuu dandeessu. Yaan obbolaata keessanii osoo hin fudhatin oduun biiroo lakkoofsa biiroo sanii fudhatin biiroodhaa ba'uun hin balleessitan. Maaliif gadi baatan irree nama ijoolleen hin jiru. Yoo gadi baatan illee ijoollee sanitti lakkoofsa kennitanii
isaan achi sin fuudhuu danda'u jechuudha. Lakkoofsa biiroon beektu bakka jirtuun beektu kun baqa amma akkamitti akka homaa godhamu gochuu hin danda'an. Mucayyoo kana karaa TikTokiin gallakkiste warreen beektan jedhanii itti kan beeksanii dhugaa dubbatu baay'ee takka nama gaddisiisa. Kanaafiyyuu ijoolleen akkana ijoolleen rakkina keessa jirtanii akkasuma biyya Arabaa keessatti baqa waa hedduun sineenyu jedhee location keessan irree obboloota keessan namoota wajjin haasoftanitti gaafa baddan irree achiin wal barbaadu ta'a lakkoofsa waliif jijjiirtanii akkasumas nama itti dhiyaatanitti lakkoofsa keessan kennitanii akkasitti wal barbaaduun waliif sagalee ta'uun hin danda'ama jechuudha. Hanna akkasiniin jedha. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee akkas gochuu yaalaa warreen biyyaa dhufanis ganaa ani biyya ormaasitti dhufanii rakkatanis odoon beekiin hojiin hin jira jedhanii ijoollee biyyarraa kaasanii hojiin dhabamee biirootti rakkatanii wanti nyaatan uffanni baqa waa baay'ee achaa garu jechuudha. Waa baay'ee dhugaa dubbachuu waan nama azaazzalu achii maatiin hin dhaphataa asii rakkina irratti gara rakkinaatti dhuftee hojiin hin jiru. Kanaafiyyuu dura jalqaba irratti dallaaluma hin filatina warreen aaddisiifaa dhugaa dubbachuuf dallaararraan deemuun baay'ee ulfaata. Qarshii keetti namni achii daftee hojiin gallee nassa qayyaamta. Waa meeqa yaaddoo keessa galanii ijoolleen akka sammuu ta'an namoota meeqatu jiru. Namoota meeqa dhugaa dubbachuuf akka sammuu kan ta'anii jechuudha. Annaa kanaaf osoo of eeggannoo goonee gaariidha siniin jechuu barbaadetanii. Kanaaf obboleettii keenya immoo Waaqayyoon nagaan gara biyya isheetti ishee galchu maatii ishee agarsiisu.